Isko anche ti scacco. Akkastaanaa dubbiin salphata jechuudha. Beekamtii kiyyaan ala wanti tokko raawwannaan Aadaa, duudhaa, seenaa, safuu Oromoo bashannansiisaa kan barsiisu. Qarshiin kuma dhibba shanii yeroo ammaa kana faayidaa maalii qabdi jetteeti? Sereega. Tokkummaati monaa dararaa fi rakkoo. Kumni dhibba tokko duwwaa meeqa qaba? Omaan baranne. Maarree bakkaa fi yeroo jedhametti qooddattoota sagantaa keenya akka taatan isin affeerree jirra. Kottaa aartii keenya waliin haa guddisnu. Keeskoo, anis kan kee, atis kan koo. Pirezidaantii Kongoo fakkaata. What's the hell you are talking about? Dhugaa afaan Oromoo yoo raafachuu dhiisuun kee ajaa'iba guddaadha. Namni eenyummaa isaa hin beekne bishaan gabateerra. Keeskoo anke atis kaakoo. Tokkummaati monaa dararaa fi rakkoo. Waameeqatu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha adanuu taane.